Itoophiyaatti hayyama telekominikeeshinii haaraan lama kennamuudhaaf caalbaasii baheen dhaabbileen telekoomii gurguddoo idil addunyaa 6 dorgomuudhaaf ragaalee barbaachisan galfachuu isaanii abbaan taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbileen telekoomii dorgommii caalbaasii kanaaf ragaaleen barbaachisan galfatan 6 Safaariikoom Keenyaarraa, Vodafone Biriitaaniyaarraa, Vodacom Afrikaa Kibbaarraa, CDC Group Biriitaaniyaarraa, Semitoma Japaanirraa akkasumas MTN Group Afrikaa Kibbaarraati. Itoophiyaan hayyama telekoomii lama dhiyeessuuf qophaa'uu cinaatti qabeenya mootummaa akka ta'e Itiyoo Telekoom irraa ga'ee 49 gurguruudhaafis qophooftee jirti. Tarkaanfiin kun uummata biyyattii kanneen hojii biizinesaa hojjetanii fi mootummaaf carraa akkamii qabaa jennee ogeessa damee hojii telekoomii waliin hidhata qaburraa hojjetu dargaggoo Dirribaa Magarsaa gaafanneerra. Seektara kanarratti amma almost biyyattiin addunyaan wal quunnamtii ICTtiin wal quunnamuu fi tokkoffaa aniifatti yoo itti fayyadamnu tokkoffaa gatiin fayyadamina seektara kana gadi bu'a jedheen amana. Tokkoffaa lammata immoo wannoon isaa kwaalitiin isaatis ol dabala jedheen amana. Maallaqni mootummaan asirratti invest godhu sun bakkee biraatitti yoo kan fayyadamu ta'e anaaf yookaan daandii haarawaa banamuu danda'a bakkee tokkotti yookaan immoo bishaan argachuu hin danda'a. Yookiin immoo ibsaa argachuu hin danda'a jechaadha. Maallaqni sun waan karaa sanitti deebi'u. Hojiilee biizinesii xixiqqoo kanneen tajaajila telekoomii wajjin wal qabatan biroo fi carraa bal'isuu danda'a jettee yaadda akkamittiin sun hojjechuu danda'a? Baay'ee malee anamma asitti keessa seektarii kana keessatti hojjedha. Kan hundee nu qabu keessaa hojjettoonni yookiin namni tokko akka dhuunfatitti teekinooloojii itti fayyadamee waan ammayyaa tokko itti fayyadamee akka hojiin hojjenne isa godha. Namni seektara kana keessatti uumaa adda addaa yookiin innoveeshinii adda addaa irratti akka hojjete seektara kanaan itti fayyadamuu isa godha. Maaliif tokkoffaa accessible ta'a yookiin immoo akka salphaatti argachuu dandeenya. Lammata gatiin isaa gadi bu'aadha. Sadaffaan immoo kwaalitiin isaa waan gaarii ta'eef hojii innoveeshinii irratti fokas akka godhu nama godha namni. ICT qofa irratti himoti dinagdee keessatti ta'uu danda'a yookiin immoo qonna irratti ta'uu danda'a. Yookiin immoo dinagdee biraa seektara biraa keessatti ta'uu danda'a. Teekinooloojii kana fayyadamanii maaliif gatiin isaa waan salphaa ta'eef akka innoveet godhu innoveeshiniin immoo maallaqa buusaa maallaqni sun immoo dinagdee jajjabeessa jedhee nama. Barsiisaan Yuunivarsiitii Dambidolloo muummee saayinsii kompiitaraa bara kana immoo barnoota PhD Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti barachaa ture barsiisaa qajeelaa taasisaa sanbata galgala mana isaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefamuu maatiin himan. Barsiisaa qajeelaa ayyaana Faasikaa maatii waliin kabajuuf sanbata xiqqaa darbe Dambidolloo dhaquu fi akkamiin akka ajjeefame